Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti nama naameen kabajamtoonni maatiiwwan Waaqayyo kabaja isaa olaanaadhaan kan isin waame, kabaja mucummaa Waaqayyo argattanii kan jirtan, biyya keessas ta'e biyya alaa naannoo kamiyyuu sagalee kan argachuu kan dandeessan marti nagaa Waaqayyoon isin gaafadhaa. Nagaa Waaqayyoon akkam jirtu, galata Waaqayyo haa ta'u. Ani nagaa kooti. Obboleessi keessan daa'imummaarraa kaasee tajaajila mana Waaqayyoo hafuuraaf jabaachuuf yeroo hundumaa kanan tattaafachaa ture. Akkuma isin beektan anillee kan hin daganne Waaqayyoos kan na beeku. Ila kunoo sagalee Waaqayyoo dubbachuuf afaan gosaa kadheen jira. Waaqayyo kana godhe hundumaaf ulfinni foqobaan isaaf haa ta'u jechuun barbaada. Waaqayyoon galateeffachuun amalummaa keenya ta'uu waan qabuufan yeroo hundumaa nagaa Waaqayyoodha akkam jirtu, galata Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu jennee dubbanna. Haa ta'u kanan isin beeksisuuf isiniif himuuf dhufe wantoonni muraasni 2-3 kan hin caalle qophaa'anii harka koo keessa waan jiraniidhaaf yeroo gabaabaattis isiniif dhiyeessuuf waan hin jiru sana isin beeksisuun barbaada. Sanammoo adaraa keessan hundumti keessaniyyuu sheer walii gootanii adaraa walii qoqqoodanii akka wal dhaggeeffachiistan, akka waliif dabarsitan, akka isin waliif ooltan hin barbaada. Sunis lallabaa gara haadha kee keessatti si beekaa, si filadheeraa, si eebbiseerasii kan jedhu barumsa wangeelaa sana viidiyoodhaan qophaa'ee waan jiruudhaaf hundumti keessaniyyuu argamtanii sanarratti hirmaattanii kabajamaan akkuma waamamtan kabajamummaatiin immoo sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffattanii sheer akkasii walii gootan hin barbaada. Waaqayyo inni jalqaba keenya jalqabee ammas nuun daganne sagalee kanaan akka nu jabeessu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Garaa haadha kee keessatti si beekaa, si filadheeraa, si eebbiseeras kan jedhu raajii Ermiyaas boqonnaa 1:4-5 sana argattanii viidiyoo sanarraa akkasiin adaraa akka hubattan isiniin gaafadha. Kana hundumaaf galatoomaa, kabajamaa, horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u.